Egaa akkuma suuraa irratti argitan kana kaddaamatu jaarsa madaamititti heerumee jechuudha. Akkamitti heerumtee jechuun keessaniin oolu taateen kun Saawud Arabiyaa keessatti kan ta'e yoo ta'u madaamin isheen bira hojjettu kaddaamantuun jechuudha. Dhukkubsattee jedhanii akka odeeffannoo argadhettanii odeeffannoo qabutti dhukkubsattee ijji lamaan hin argu garuu hin jirti ilaala. Achi namichi kun maal godhee kaddaaman Itoophiyaati akkuma argaa jirtanii kaddaama Itoophiyaa tana fuudhe. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanaal yuutuubii iskaalis jalatti argamtan jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessuun faa baay'atu jecha. Egaa obbiloota koo yeroo tokko tokkos waan baay'ee nama ajaa'ibu miidiyaa kanarraas kan dhaga'anis kan arganis barumsa simuu namaaf ta'a immoo wanta nama miidhus wanta nama fayyadus irraa argatu jechuudha. Namni miidiyaa baay'inaan hordofu yookiin immoo ilaalu waan barumsa qabu tokko gaafa ilaale ani waan san irraa baratta. Nama miidhu irraa baratta barumsa sii ta'a. Egaa mucayyoon tun Itoophiyaadha itti heerumtee akkuma argaa jirtan sargii xiqqeechituma sargii godhee sarraatanyaa ishiin beektanii yeroo baay'ee mana yaalaa keessatti ciisti dhibee biraatillee hin qabdi jedhanii dhugaa dubbachuu fi ani osoo ta'ee oduma birruma afatteetuma rafte osoo naan jedhanii biyya nama hin beekne gaa'ela wajjin mudadha. Maaliif rakkataa biyya keetii kan leestiroo jechuudha kan xaragu. Leestiroo sunuyyuu kan xaragu wajjin guddachuu si wayya. Ganaa firoota qabdi. Tarii isheen tun firoota qabdi. Isaan amma callisanii booda tarkaan fi lubbuu ishee irratti fudhachuu danda'u intala tanaan jechuudha dhugaa dubbachuuf. Tarii namni Araboota dhiisitoonni zeegaa biyya biraatu yoo ta'e hin dhiisan. Kanaafiyyuu isheen sirrii waan sirrii guutee miti namtichi sirriin goone isheen irree lubbuu ofiitirraa baatee namicha kanatti heerumte malee tarii ani dhugaa dubbachuuf gaafan dhaggeeffadhee waan kun dhugaadha moo jedheetti siqee ilaalu dhugaadha sargii jedhu. Egaa maaltu jira yeroo baay'ee ijoolleen keenya gaafa beektanii gaafa gadi ba'anii mana kontiraatiitii gadi ba'anii gaafa alatti gadi ba'anii qarshiin hin jirtu mee dhugaa dubbachuuf mana kontiraataa warra taa'u warra gadi ba'ee ala hojjetus jira qarshii qaba mee qabeenya qaba biyya keessa warra kontiraat mana madaamii taa'ee qarshii xiqqoo argatu santu qabeenya qaba jechuudha. Maaliif jennaan birrii walitti ta'atu birrii sun hin mararti birrii takka asitti namni fatan gara biyyaatti ergatu. Maaliif biqa nama mararti garuu gadi baatan beektanii birriin tun sin marartu biqa firfirsis godha. Wanti ati bittu baay'ee jira wanti ati kaffaltu baay'ee jira. Birrii san yoo xiqqaatte ooknaan ji'a xiqqoo gara biyyaatti ergatu isaanii jechuudha. Akkamitti suusii tokkotu jira. Anillee manuma kontiraataa jira ta'ee ijoollee ara hojjetanii fi of oolan ilaale ani dhugaa dubbachuuf tamaskeenii jedha. Tamaskeen yeroo baay'ee birrii na gaafatu oduma birrii amma fakkeenyaaf gizee takkaatti 2,000 isaa hojjetan 3,000 isaa hojjetan garuu immoo qarshiin qabanii beektanii. Qarshii sun eechi dhaqxee hin gudduuffatan qarshii sun hin marartu waa hedduu biti godha waan ta'eef akka barbaadan deemu waanuma argisiisu. Nuyi garuu manaa gadi hin baanu eechan dhaqnu kana laallu kana yaannu qarshii teenya walirra fudhachuu. Maaliif kan dhufteef kaa jireenya kee of jijjiiruudhaaf malee biyya namaa keessatti tas naanna'een bulaa yookiin immoo tidaariin qabadhaa jetteeti miti. Tidaarii yoo barbaadde biyya keessatti gali. Biyyi ormaa biyyuma ormaati. Kanaafuu dhugaa dubbachuu fi ani akka yaada kiyyaatti biyya kana keessatti tidaarii namni asaabu yookiin immoo namni yaadu nama gadii jedhee yaada. Nama gadii
maaliif jennani waa kan update miti kan biyya baade odoo qabaatte biyyaan baatu kan baate biyya argachuu fi hojjettee of jijjiirtee gara biyya keetii galu maal taatus biyyuma keessii wayya akkasii ijoollee hedduun asitti ba'anii kun waan isaan irraa hin barenne Bengali maalshiyoo boodammoo rakkatanii daa'ima daanii deebi'anii gargaarsa gaafatu gargaarsa kadhatu nu gargaari deebi'anii gargaarsa kadhatu jechuudha meeqa maaliifi kuni sirrii miti kan baadeef rakkattee mataa kee gadi qabattee jireenya irraa baate san injifachuu qabda malee ittuma deebi'uudhaaf miti jireenya gadadoo sanitti deebi'uuf miti hojjedhuuf jechi khalaas wanti atiin dhuftee ganaa abbaan manaa salaaltee kana laaltee kanatti qalbiin ta'e baay'ee gadi buutudha jechuudha namoonni akkana gootan galbisuuf waan sirriin goone warreen gaa'ela faa biyya ormaa keessatti godhatanii booda daa'ima walirratti gateetu badee nu gargaarsa kadhatu namoota miidhamee miidiyaa kanarratti waruma gargaarsaa kana dadhabne waan anis jamal galbachuu waroota akkasii ijoollee daa'ima asitti godhatanii bu'an kan takka garaadhaan nyaatan maaliif jennaan nutu gizee san nuuni mari'ataniitu walitti hin dhufne waan ta'eef qabeenya isaanii hin beeku humna isaanii hin beeku maal gochadha daa'ima sassaqaayyaa ofiif sassaqaayyaa biyya ormaa keessatti biyya kee yoo taate fira kee bira godhattee hojii kee hojjetatte asitti namni garagarees ilaalu hin jiru rakkina kee hin beektu waan itti hirkattu waan qabattu hin qabdu maal gocha daa'ima san afarraa udhattu qabeenya kee hin beekta qabeenya xiqqoo qabu hin beekta kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf warroota kadhatu miidiyaa kanarratti bahee gargaarsa kana na gargaara akkana na godha daa'ima tana biyya naa galcha abadamuu akka isheen dhaga'u kan dubbachuuf maaliifi waan hin beekuuf jechuudha hojii isaanii ijoollee biyya arabaa kana warroota haala hojjetu waan hojii isaanii beekuuf takka ishii nan quufu jechuudha kanaaf ijoolleen keenya bilees dhugaa dubbachuuf of ilaalaa maatii koo doon jijjiirin gara gaa'ilaatti hin galini maatii kee jijjiirii of jijjiirii isaan booda qabeenya qoradhu qabeenya saniin gaa'ila godhadhu malee jettee lafaa kaatee gaa'ila odoo maatii keen gargaaree maatiin kiyya akkana godhee na erganii ani walumaan deesnee fi maan godhiniif jedhatte kanaafiyyuu waan takka ishiitiyyuu gargaarsa namni lapheessii cabee si gargaaru takka illee hin jiru of ilaalitoo eenyu muudha badan naa kan isin jedha dhugaa dubbachuufanii warroota akkasii kana takka lapheen keenya rifatee hin beeku ana biyya ormaatti illee kun waan waaqaa hin qabu ofii harkaan of seente waan ta'eef takka ishiitiyyuu kun lakkii akkanan jedhini waan kun sirra akkanan jedhini waan kun sirra ga'uu danda'a laa kun waan waaqaan qabu narras hin ga'u namni qalbii qabaannan namni sammuu qabaannan waan akkanaa rakkin akkanaa kun irra hin ga'u namni garuu sammuu hin qabne namni qalbii gadaanaa qabu ilma kufaa jechuudha kanaaf obboloota koo warreen biyya ormaa keessatti gaa'ila waa'ee gaa'ilaa yaaddan abbaa manaa keessanii achi as fiddanii birrii hojjetan tanaan asitti gaa'ila godhattan diggizii torbanitti diggisaa jirtan mee maal si fayyade kun waan hojjette hoggaa ji'a 8 amma nuuroon wuddiidha biyya arabaa ta'e Itoophiyaa keessa ta'e waa xiqqoo waa qallaalee birri xiqqoodha hin dhuftu jechuudha birri isa walitti cimmistee gara biyyaatti ergattee waan san sirreeffachuu amma isa achi as fiddee asitti gurranyaan ta'in dhugaa dubbachuuf kaddaamonni gurranyaan ta'in ani waan tokko isiniif keessattuu ijoolleen biyya Dubaay jirtan jechuudha akkasii dhugaa dubbachuuf kan nama yeroo tokko baay'uma tokko nama dhibaa
Inni akkasiin jala turtii gaarii qabaadha. Hunduma keenyaaf sammuun waa kennu sammuu itti yaadnu waa kennu. Turtii gaarii viidiyoo biraatti hanga walitti deebinutti warreen immoo YouTube kanaaf haaraa taatan laayikii subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadha.